bishaan dhugaatiitiif ammayyuu rakkataa jirtu eeyyee jettan gammada amma furmaata argattaniittu. qorannoo hayyoliin keenya geggeessaniin hawaasa isaanii rakkoo bishaan dhugaatii dhaabbataa ta'e kana irraa baraaruuf furmaata waaraa argamsiisanii jiru. Innis maashina ammayyaawaa ta'een boolla bishaanii qotuun meetira barbaachise irratti bishaan dhugaatiin qulqullinni isaa mirkanaa'aa ta'e argachuu danda'aniiru. Maashinni kun boolla bishaanii qotuuf lafa keessa meetira hedduu kan deemu yeroo ta'u, yeroo gabaabaa keessatti bishaan qulqulluu fi ga'aa ta'e qotee hawaasa keenyaaf dhiyeessaa turuun ammas hojjechuu irratti argama. Bakka hojii isaa itti eegale hundattis milkiidhaan xumuruu waliin bishaan qulqulluu dhugaatii fi dhiqannaadhaaf gahaa ta'e baasuun laabiyaajoo fi hoteela garaagaraa rakkoo bishaan dhugaatii hawaasa keenya bakka garaagaraa jiran furuu irratti argama. Tajaajila kanas biyya keessa iddoowwan garaagaraa 80 ol deemuun kan hojjetaa turedha. Maarree isinis tajaajila kana yoo argachuu barbaaddan bakkuma jirtan taa'uudhaan lakkoofsa bilbilaa keenya duwwaa 91717 duwwaa 397 irratti bilbiluun haaloo yoonuun jettan bakka isin jirtan hundatti isin qaqqabna. MD Water Drilling.